Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakka isin jirtanitti isin hageessu ergaan ko boleewwan kiyya fayyaa keessanii nagaa keessanii kan afaan koo dhageessan Oromoo koo jirtu bakka jiraatanitti rabbi isin haa tiksuuti ka rabbi keessan haa jiraadha. Wanti ni har'a dhufee fi obboleessa koo Nasrii Anolee irratti viidiyoo waraabeen ture. Viidiyoon ani irratti waraabe suni viidiyoo sirrii miti. Yeroon ilaalu akkuma inni jedhe viidiyoo isa kan dhaggeeffadhe viidiyoon sun yes sirriidha dhaabatee ka'a. Namoonni biraa viidiyoo hojjetanii ilaalee namoonni biraas inni isaan hojjetan viidiyoon kun dhaabatee deebee ka'a sirrii miti viidiyoon kun ediitii ta'ee bakka garaagaraatti walitti funaaname yes sirriidha bakka garaagaraatti walitti funaaname hubadheera anis jechuudha ituu isa daayirektii ta'eeti dhaabatee hin ka'u wanti kun akka inni sirrii hin taane hubadheera obboleessa kanaafiyyuu obboleessa kiyyaa Nasrii dhiifama naa godhi. Waan sin fakkaannen sirratti haasa'ee wanti ani dhiifama si gaafadhuuf waan ati dhugaa qabduuf jecha kana waan ati hin jedhiniifin dhiifama si gaafadhe obboleessa koo dhiifama namoonni viidiyoon kun isin bira ga'e hundi keessan namoonni ani hammeenyummaa mucaa kanaa isinitti haasa'ee mucaan kuni jecha kana jedhee hin dubbanne kan jecha kana jedhee nama viidiyoo sana akka kanaatti kukkutee fidee naanis dogongorsee hawaasan irratti viidiyoo kana post godhes dogongorsitu dogongora guddaa qaba obboleessa koo abbaan viidiyoo kana akka kanaatti waraabdee jennaan nuti viidiyoo sana agarree irratti dalagne hammeenya dalagde badiin keessun simaa fedha waan namaa safaranitti in safaratu فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نمني توكو إتو خيري راتي أما فري وإيدا لجيتي وان سنة إسمين دسو ملي إنا فجر ربين نمني توكو بدي راتي أما فري وإيتو دلجي بدي سنة إتمين داسا جزاسا إسادي بسو ملي إنا فجر كنا فجزا كي نرغتا وان تكنا أتلي بإيتي ناصرين إيفا مغافت دوغنغورتي nu dogongorsiteetta obboleessa koo Nasrii dhaamsan siif dhaama ammas ati Nasrii kaleessaa miti Nasriin kaleessaaf Nasriin arraa baay'ee garaagarummaa qaba nama biraanatti fakkaataa jirta miira keessa galtee jirta ba'i miira keessa akkamitti namootaaf deebii hin kennin miidiyaa irra teessi ati kaleessa nama fi miidiyaatti fayyadamaa turedha arrammoo nama miidiyaan sitti fayyadamaa jiru fakkaata namoonni si arrabsan nama miidiyaan itti fayyadamaa jirudha isaan duukaa gad hin deebiin amma yura deebe kan sitti dhaam obboleessi kee wallaalaati si dhaame dhaamsa kana wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh يا رجالي تريبيا فيديو كنا لا إله لا أمني واللقى جريك أتشيته أكن نتفوف بتشانا لا لا قدو بديلا بدأ أكل واللقى رهيمي الأمة بدها بدأ أكل واللقى رهيمي الأمة بدها أمة واللقى أكتم ما واللقى رهيمي أمة بدأ أكل أمة أكل واللقى ummata akka wallaggaa kabajamaa bakkan buutan yoo an bakka sani jedhee jiraadhe ummata akka ka jedhu hin murata sana booda ammoo ijoollee sooshaal miidiyaa natu sii filata natu sii beeka ta'an sii jaaladhe fuuta niitii an sii fuladhe fuuta niitii akkasii fuuta ka jettu ijoollee mahayyimii ka'an jedhe fidanii walitti akkana baabbaranii akkana walitti galfatan
yeroo tokko sabni Oromoo kun saba kabajamaadha. Nama tokko yoo wal dhabde yaadaan injifatuudha malee feetu arrabaan feetu karaa feeteen dhufuudha malee viidiyoo sobaa walitti qindeessitee ediit gootee sabaan burjaajessuun namallee kana hunda diinomsuun lammaffaa immoo waan namni hin jedhin jedhe jettee saba tokko yoo arrabsitu kan arrabsaa jiru nama sana osoo hin taane si'ii viidiyoo sana ediit gootee qindeessiteedha dhugaa dubbatuudhaaf. Si'ii viidiyoo sana qindeessitee ediit gootee garaa gamana walitti qurcitee saba sana arrabsiteedha malee anaa miti. Ani waan jedhe bareechee beeka. Waan jedhe bareechee dhibbarraa dhibbatti beeka. Osoo anuyyuu hin beeyneetii ummanni Oromoo na jala ture sun dhibbarraa dhibbatti jechoota akkasii akka ani hin fayyadamne bareechanii beekan. Of sobuu dandeetta malee anas sobuu hin dandeettu saba kanallee sobuu hin dandeessu. Dhugaa dubbatuudhaaf. Yeroo tokko wallaahi al-aziim dhugaa isinitti himaa. Yeroo baay'ee qabsoon keenya kun wanti karaatti hafuuf Oromoon cubbuudhaan wal sakaala. Cubbuudhaan jecha. Gaafa jalqabaatis warri dhaqee ilmoo koo arrabse jara kan dhufan arrabse yaani. Sana booda maal godhan akka waan an uummata Wallaggaa afaan baafadhee jecha fokkataa sana arrabseetitti viidiyoo ediit godhanii walitti qindeessanii fidanii Nasriin uummata mahayyimiin nuun jedhe jedha. Araba Allah wallahi al-aziim በጣም ያሳፍራል. Wallahi Oromoon namni 9,000 laayivii san daawwataa ture wallahi isin taajjaba. Baay'ee isin taajjaba baay'ee isinitti qaanfata. Sababni illee waanuma jedhame malee waan hin jedhamne jettee viidiyoo ediit gootee walitti fiddee saba keessaa dhufte illee arrabsin namallee foggoruuf hin deemeen. Idabbiraal baqa hin fokkata wanti akkasii sun. Hin corroba jedhe gurbaa በጣም ይደብራል wanti akkanaa dhugaa dubbatuudhaaf. Dhengaddalee dubbadhee jira. Mootummi farasa nama du'allee sodaatu miti nama namallee sodaatu miti. Haa ta'u malee garee hoo waan ati jetteen waan barbaade namni yoo siin jedhe waan an jedheen akka fiitee yoo na arrabsite deebii barbaadde yoo naa deebiste rakkoota kan qabu waan hin jedhin garuu qabattee dhuftee ediit gootee yoo irraa haasoftu wallahi sun wallahi hin jibbisiisa. Viidiyoo kana Ustaaz Ahmad assalaamu alaikum. An viidiyoo kana waan isin ajaa'iba. Sooshaal miidiyaa kana irratti illee viidiyooleen garaagaraa waan baay'atuuf ani viidiyoo kana hin agarree ture. Akka Wallaggaa mahayyimii uummata duubatti hafa uummata wallahi nama saalfachiisa. Ani ilma namaa takka irraa sodaa takka hin qabu. Garuu Rabbiin ardii fi samaa'ii uume natti arga. Wallahi osoo rasaa sana qabdee hin kakadhu dharaan. Garuu Rabbiin ardii fi samii uume ka ifaa fi dukkana uume natti arga. Viidiyoo amma jarra isa ba'uutu viidiyoo kana Wallaggaa mahayyimii uummata duubatti hafa uummata wallaalaa uummata ayiduulu. Wallahi summa wallahi ani jecha kana akkanatti hin fayyadamne. Tasumaayyuu uummanna cabsuu dadhabe duubannaa deebi'uu dadhabe jedhee harka kennadhu hin duutu. Kanarra darbee garuu jecha namni jedhin በጣም not fair wallahi laziim feerii miti. Feerii miti baay'ee dabbara. Akka kanatti namni bilisoomu hin jiru. Akka kanatti Oromoon tabban baatu laganceetu jiran. Wallahi wabillahi baay'ee isinitti qaanfadhe bata. Hedduu isinitti gadde. Hedduu nama gaddisiistan hedduu nama saalfachiistan. Tasumaayyuu ደግሞ waan namni ilaal waan namni jedhe yoo jedhe jette wallahi ani itti sodaadhu. Garuu duuti tiyya waan itti gadduuf waan itti saalfadhu keessa waan hin jedhin jedhe yoo jettu wallahi baay'ee nama gaddisiistani. Ani Rabbiin ardii fi samaa'ii uume na arga. Rabbii lubbuun harka tiyya jirtuun kakadha an ummanni Wallaggaa mahayyimiidhaan jedha. Wanti kanaa ol hin jiru. Tarii namoonni amantii biraa qabdan wallahi kana beekuu dhabuu dandeessa amanuu dhabuu dandeessa. Koomentii jalatti illee viidiyoo an Ustaaz Ahmadii deebisee assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu obboleewwan kiyya. Viidiyoo kana Ustaaz Ahmadiin biraan naa gaha. Ustaaz Ahmad viidiyoo isin dalagdanii fi viidiyoo isin irratti diut gootan argee hedduu na ajaa'ibe yeroo jalqabaatiif arge viidiyoo sana. Ani islaama isinis islaam. Ani maqaa Rabbii tokkichaatiin isinii kakadha. Kan Rabbiin ardiif samii uume natti argu viidiyoon isin fayyadamtanii dhuftanii irratti na komattanii fi deebii naa deebistan
والله ورب الكعبة فيديو إديت أيضا أبا في تنم ميديا في تنكافة قربين تبكي بيقو فيديو إديت أيضا واللقا كجدو خبت فرطن أمة مهايمي كجدو وجولين سوشيال ميديا ورنتو سيبي كنتو سيبي لتا كأنسين جدي مليهين توجدن جرين سني مهايمي ور دوبتفا ور أنجدي في واللقا كجدي خبت أن دبت بكلامه ولد مراني فدني أمني واللقا أنا نموني تكتو جرتي بيتا إلى فنتاليين قوفتو تكتك جرى ميديا كان الرا يو أن أما وفي أوغا كان إسيني فيمو سودادي مالتي وانا كسي نموت اتفاقات تجرى أمو أوغا في جبي أبتو كاكافتا جدل أوغا في أبتو بربادتا جدل لي وجدل هم تكفلون دنديسو جدير إيان أنمتو جدير وجدل لي هم تكمل ما تامتا هم تكلي نقولون دنديس هم تكلي فيلون دنديس قروه وان هنجني نمن تشبوه فرتي منو في الدين قال أنا ربي توكيتشتو نارجادا ربي نؤمتو نارجادا ربي سومي سلاتو تنارجادا صدافين جلو نما صدافين جلو نمني وانا انجلافين جلو تقول لي قرو صدركا كان نما قبوه ميتي صدركا كان نما قبوه ميتي صدركا كان نما أمة الرب سميتي جبن الراكب دا إيه إنافان الراكب دا إيه نجابسو بربادا إيه نجابسو يودن دي سيقرو أنا نعرفس وان في تلانجل وان أن هنجلين فيديو جلتيتي ولي كورتي إديت قوتي جماعة ولي كورتي في الدقرو دول اللي أكنا كرام والله العظيم باينا ما جبسيس هدو سالفة ديجر سنت هدو إسنت تجد ديجر منهم هم تكنا نقودا هم اللي نقودا ننكرشيدن ننبولشيدن ننيا ساني ويلكم بقى نقال نفتح مودي تراسي كنا قوي كناف يو أتيجت نصر اللين لال ولو ما قلت أسبرت كافة فيديو فيكي دار دفو إيجلتي إنجفتمو كيسا نقرسيس فيديو فيكي كبتي دفو إيجلان already إنجفتم تيجرت سبب نللي حق آن نما إنجفتم مالي بقاو في بربادني نما إنجفتم مالي صبان نما إنجفتن صبان نما إنجفتن أن إرد ديبئ سنتم أواي فيديو برا واي برا وان تي وان كنا دوبا ديبئ هاسوهم بربادو سبب نللي أنكاليسا ورنا الرفسدان أكنا ما نعرفسدان ورسنا الرفسلي أكنا ما فاروفتو دندا جتشو تكرر إبسوفتو دندا أمن ولا جا كجتو كوبات ديريت بدل ما هيمي وجولة سوشيال ميديا دنا والروت دوبت دفا والروت إلاج دوبت دفا والروت نتو سيبي كنا مانجر والروت نيتي أتفوتو جرين يكمل كتجراتو سيفلاتو بربادن كجري إيجاد أنا تجري قالوا ما هيمي كجري أمتاني ميت أنما أمتان اللي ما هيمي جرومي نما سبب الله تكو أمة ميلينا تكو ولك به ما هيمي جروني ميتي أصبرت يو إبسا كنا كنو بوني كيساني في قران كيسان حقا أكفو يعني تي في أكا رفين سمتاتي أكو الله بتوان بيكوف وانتي برتي سني دبلو صداف قداف وانا قوتاف وانا قوتاف ميتي قرو حقاتو حقا لغتو لغا صبتو صبا ربيتو نارغا ربي توكيتشتو نارغا أكيسين per jettanii tiin boontanii boonni keessa funyaanii isin bahee akkas goona dhiifama nu gaafatu asinaaboo jettanii zarraaf jettan sanaa miti. Zarraaf jechuun warra soddaatiyyuu waan goon. Ol utaalanii gad utaaluu warra soddaatiyyuu waan goon. Garuu haqni ammoo haqa. Haqni nama ammoo yoo dabu nama dhukkubsa. Dhugaa dubbatuudhaaf viidiyoo sana argu bataam ni hangabaggabe. Wallaahi na gube. Dhugama godhee na gube viidiyoon sun. Wanti hagas na gube hin jiru. Sababni illee bakka. Dandeessu na arrabsaa jirtasa itti fuufi. Arrabsoo eegaltan guruppii ijaarratan tiktookii riippoortiin irraa gootan ilmoo kiyya arrabsitan niitii kiyya arrabsitan gandaan keessaa dhaladhaa arrabsitan xiqqaa guddaa wal ijaartanii guruppiidhaan miidiyaa kiyyan irraa gubdan tiktookii kaleessaan uummata rakkate ittiin qarqaaraa ture gubde tiktookii simamataa keetitu ittiin qarqaaraa ture gubde galatoom. Kana yoo jedhu ammallee uummataan jedheen isin warra guruppii ijaarrattanii gurmeessitanii guruppii keessan darasii maqaa beekan. Een nufeet akka taatan bareechee beekan. Garuu tiktookii baga gubdee rakkoon qabu namni ka dandeessuudhaan ennaan jaarsi galee niitii dhaanee jedhan. Orma dhaanuu hin dandeettuu fira dhaanuu hin dandeessaa kun waan seenaati. Waan kaleellee jiru waan har'allee jiru waan borullee itti fufaa jirtu. Orma dhaanuu hin dandeettu osoo jookariin gubisiin jedhanii abadan hin gootu.
osoo tiktokii ijoollee biroo warra oromummaa keetiin si arrabsan gubu osoo jedhanii gubuu hin dandeessu. Kana dhugaa jiru. Garuu gaafa oromoo ta'e garuu dhukkee irraa kaastee gubda. Kan ammoo tiktokii koo irratti agarsiistee jirta. Saniif hin dandeetta. Hin dandeetta. Oromoo irratti jabaatu ilma oromoo cabsuu oromoo irratti gootu hin dandeessi. Ammoo yoo rabbii tokkicha sodaattan yoo islaama taate yoo rabbiin sodaatte yoo kiristaana illee taate waaqa itti amantu yoo sodaatte olola viidiyoo kijibaa walitti qindeessitanii deemtanii dhaabaa. Kophaa keessanitti uf danda'a. Ummata nagahaatiin walitti nama xansitanii osoo hin taane akka warra sooshaal miidiyaatitti kallattii feetee fi karaa feeteen koottu si keessummeessa. Ofirraayis maatii koorraayis anparparee ofirraa si qoladha. Sababni illee 10 taate 50 taate 5 dhufte anaaf ati takku. Baay'atti xiqqaatti ilaalchi kee waan wal fakkaatuuf anaa tokko maati. Namuma takkittiidha. Mana 10 bantee, mana 15 bantee, mana 500 bantee na arrabsite ana biratti isin namuma takka. Maaliif? Ilaalcha keessattuu tokko. Akkaataa itti yaaddantuu tokko. Arraba isin nama arrabsitantu tokko. Waan isin fayyadamtantu tokko. Boona keessantuu boona ilma namaa osoo taane boona ilaalcha shayxaanaa jechaan. Rabbiin biratti wanti irra jallataan irra fokkataan boona. Sababni illee shayxaanni sababni inni jannata keessaa gad darbameef boonaafi. Kanaaf boonni keessan akka isin humnaa ol akka tulluu fi wannaatitti gubbaasan uf geessitanii asiin buusna asiin baasna jettanii zarraaf jettan san homa takka fiduu hin dandeessu. Ni jira. Lafarratti illee ni jira, miidiyaa irratti illee ni jira, har'a illee borullee homaa nan gootu. Garuu rabbii si uume yoo sodaatte viidiyoo kijibaatiin anaa fi hawaasa wallaggaa waliin nabsiise. Ani nama rabbitti amanu, nama boru arrabni kiyya socho'u kun cabu, nama boru guyyaa qiyaama fuula rabbii dhaabatu. Wallaggaa keessa even namni siyaasaan naan taane osoo jiraate aalima hedduutu jira. Hayyuu hedduutu jira. Ani olomaa'ii islaamaa wallaggaa dhufe, jimmaa dhufe, arsii dhufe hunda isaanii abbaa kiyya hin kabajja isaan jala hiriira. Wallagga arrabse jechuun ustaaza islaamaa arrabse jechuudha. Wallagga arrabse jechuun sheeka qeesii oromoo arrabse jechuudha. Kana nama beeytan isin waan gurranyaa xibaaraa biyya jecha xibaarii waan perper godhaa deemtaniif ammallee nasriin dhufee dhiibama nu gaafatee maal jedhee ibsa nuu kenne jettee zarraaf jettee afirra alba'uu dandeessa. Garuu an kanaafii miti. Naan dorgomi kinoo si waliin dorgomuu barbaada. Ani dhaabee jira. Cal'isuun kiyya isiniin iyyisiisa. Ani 1+1 keene. 1+1 si galee an tokkichi kuma tokko yoo dhufte akka saree marattee si iyyisiisa. Godhee sitti agarsiiseera waan ta'eef. Torbee tokko kinoo ka boru shahaadaa qabatu ka boru fuula rabbii dhaabadhu rabbiin tokkichi ni arga. An ummata wallaggaatiin mahayyimnoon jedhu. Arrabni kiyyallee na qabeellee hin jedhu. Si garuu sitti hima. Isiin miidiyaa gubbaa deemtee ganamaa galgala boottee boojjistu. Namni tokkichi mucaan tokkichi an tokkichi maatii koo irraa si qoladhee ilmoo koo irraa si qoladhee si dammoo ganamaa galgala si iyyisiisu ajandaa si ta'ee torbee tokko akka saree maraateetti si iyyisiisu qabsoo kee si dagachiisee qabsoo oromummaa dhiistee qabsoo nasrii aanolee qofa irratti qabsooftu ajandaa haganaa namni si ta'uu danda'u bataami kabdaallo isinitti ulfaadha. Eenyutti warra sooshaal miidiyaa irraa ganamaa galgala nasrii fooloon kiyya tiiktookii irra deemee 25,000 kuma 25 dabalee fooloon kiyya guyyaa 3 keessatti subhaanallah. Afan masaajuun ko haga an beekamtii qabu ol beekamtii biraa naa dabaltan. Haga an dandeessi si barsiisuun turre kana dura miidiyaa irratti. Garuu ammoo xiqqaa guddaan nasrii jedhaa booyaa kennu nu arrabse asiin nu baase asiin nu galche ol nu fuudhe gan nu deebise maaliif sitti ulfaadhe jecha jechi an jedhu siif dhibeedha.